Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtuuf kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Ummukaalii. Ani haa jiraatu baga jiraattanii akkam jirtanii badhaadhaa kan nyaattan dhadhaadhaa. Shamaa harka fuunee hundi keessaniyyuu akkami nagaa qabdanii. Ani nagaa kooti alhamdulillah rabbil aalamiin baga deemnee walitti dachaan isiniin jedha. Har'aa waan addaatii walitti dhufne viidiyoo addaatiin akkasii isiniin jedhaa. Baga dhuftanii isinillee nooraa seenaa taa'aa manni mana keessanii. Galatoomaa dhufuu keessaniif isiniin jedhaa. Akkam jirtanii nagumaami. Haalli dalagaa akkamittiin isin jira. Maal fakkaattanii. Har'a nama addaa qabadhee isinii dhufe. Nama addaa. Baabaa Shaamiin Ibroo qabadhee isinii dhufee Baabaa Shaamiin Ibroo nu bira dhufee nu bira jiraa. Mana keenya jiraa biyya teenya jiraa. Akkas isiniin jedhaa kwaatartoota dhufanii baga nagaan dhuftanii weelkaamtuu. Isiniin jenna baabaa kennaa baga nagaan dhuftanii. Nooraa qubadhaa isiniin jenna haa biyya teessanii. Yaa subhaanallah maashaallah tabaarakallah. Ani ka jedhu uummanni Oromoo kuni biyya marattuu maashaallah tabaarakallah. Ijji hamtuun isinirraa haa haftu isinirraa haa qabu rabbiin dhugaa dubbatuu fi maashaallah tabaarakallah. Baay'ate uummanni baay'ate uummanni ani xiyyaan deemne garuu maashaallah tabaarakallah. Kaha kiyya manatti hafe meeqa kamtu jira garuu deemanii achi dhaqanii bootan hanqate. Masgiida san keessa darasha guddaa wayiitu jira asiin dura dhaqee jechuudha. Garuu immoo namni alatti wal yaasee shamarri akkasii dhiirri akkasii kunoo laal ka ol seene maruu lafa taa'aa jira. Teessoon guutee jechuudha wallaahi masgiida guddaa wayiiti. Yaa amma in sodaadhe beektaniire qufaan kun qilleensi biyya keessa jira. Sababa qufaa kanaaf sodaadhe daa'imatti ni jalaa tara jedhee siyaamiti qufaan qaba jedhee deemu sodaadhe. Baay'izawii nama baay'eetu deeme. Wallaahi nama baay'eetu deeme. Natsaan baasni dhufee hulaa duraa nama fuudha. Akkasii baasa karaa madde mootummaadha. Natsaan dhufaa fuudhee isin geessaa isin deebisa. San maleellee immoo meetroon asuma balbaluma kiyya dura jira. Bakka baaburaa jechuudha baasa baaburaa yaabbadhee jedhee yoosuu achi dhufita. Waan akkaan das nama jedhu wayiiti. Immoo uummanni qallaaliin kun hin dhufne. Abbaa Khaalid fa'aa seenuu dhoorganii namni guutee dhumarratti seenanii iyyuu isaanii. Nuka asuma teennee liivirratti hordofaa turre. Kana viidiyoo jechuun liivirratti waraabbadhe isiniin galii nama jala. Malee xiyyaan deemnee isiniin jedhaa dhugaa hedduu tokko das nama jedha. Akkasii baabaan kolkoloo jedhee haleessallee. Waan hedduu namatti tolu. Das nama jedhu isiniin jenna jabaadha. Warri kwaatartuu haa jirtani. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenne wallaahi hedduu tokko das nama gootanii hedduu hamilee namatti gortanii. Hedduu hamilee nutti gootanii baabaa keenyallee hamilee itti gootanii. Koriiwwan teennallee galatoomaa isiniin jenna asumaanuu ulfaadhaa. Kabajamaa kabaja isiniin malaa. Isiniin jenna ka wallaahi inshaallah warra akkanumatti gara fuulduratti illee itti fufuu rabbiin nu haa taasisu isiniin jenna. Jabaadhaa hojii gaariirra jirtanii. Akkasii. Maal haasa'a uummanni. Akkasii uummanni keenyallee warri asirratti na hordoftanillee galatoomaa.
warri dhayxanii achitti hordoftanillee galatoomaa isin jabaadhaa. Kunoo laala jalli gadillee guutuu ka dheeraa dubartiin immoo gubbaa sani wanta nama jedhu wayii mataa gubbaa bakka alli adel kibir wallaahi laazim warri dubartoota achi gubbarraa gadi ilaala. Ka dhiiraa immoo jala san taa'a kunoo kun shamarranii gubbaa olii san jiranii baay'ee viidiyoon kiyya hin ta'e inshaallah hin sirreessaa yaani abbicha nu agarsiisaa ture santu akka malee waraabe nu agarsiise isinii galee akkas isiniin jedhaa kunoo shamarran gubbaa olii dhiirti jala gadi akkatti addaraasha kana guutanii shaamini biroo daawwataa turanii gorsa addaa kana kennaa turanii rabbi isaan irraa jaallatu jazaa isaanii jannatul firdawsi rabbiin haa deebisuufi du'aayii godhaafii isiniin jenna kaa bakka jirtanitti dhugaa guyyaa kana arguufi gaafa qaxaroo qabaniitti guyyaa kana arguuf hawwii guddaa qabna ture naal tasaakkaa ammallee masgiida lamaa wayii ganaa dhufanii yoo sallaallee zahmaan hin jiru har'a jimaata waan ta'eef hundi uummataa itti garagalee zahmaan hin jiru yoo guyyaa qidaamee fi guyyaa duraa sanbata san shaqqalanne malee deemnee dhageeffanne malee nu deemnee zayyarre malee hin sodaanne kaa wallaahi qofaa sirrii malee biyya keessa deemaa jira sanumaaf hin sodaanne daa'iman yaalaa qaba jedhee sodaadhee taa'ee gabba'uun hin jiru sababuma isii kana qorra akkatti hammaate kana keessa yoo deemne booda qufaan qaba jedhee sodaadhe isin maal jettani moo ati rakkoon qabdu itti cabsi jettani hin sodaadha wallaahi akka godhuun beeku yoo na jalaa qufaan qaba yoo waa dhukkuban waan godhuun beeku waan ta'eef manuma taa'uu naa jedhee manuma taa'aa jira akkasii wallaahi hedduu galatoomaa oolmaan gaarii dabarse uummanni faayidaa wanillee ilaalaa ture liif irratti mukaa sharatan ilaalaa ture itti bu'aaraa ture itti gammadaa ture hedduu tokko nama bashannansiisanii hedduu tokko nama kolfisiisanii rabbiin ammallee umrii haa dheeressu ilmaan isaanillee maashaallah duraayyuu abbaa caaltu ammallee ilmaan abbaa caaltu rabbiin haa taasisu isaanillee rabbiin umrii nuu haa dheeressu du'aayima goonaaf kaa'e akkasii kabajamtoota firdofaatii hundi keessaniyyuu galatooma hedduu tokko gammachuun qaba I am very very happy akkas ingiliffaan irratti barattaan jedhinaa malee akkasitti galatoomaa ulfaadhaa sumaan warri maatii nuuf hin ta'inis maatii nuuf tayaa koomantii nuu kaayaa laayik gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna kaa isin maal jettani maal jettani manuu akkatti lafa taa'aa jira uummanni teessoon nama hanqate lafa qatte seqidhanii lafa taa'aa jiran wallaahi guyyaa bareeda ture yoo inni keenya itti gaafatamaa warra imbaasii keessa dalagu kuni kaa borcii dhiibee achi mataa gubbaa nu dhaabatu bilbila shaamini birootiin liifi dabarsaa jira inni sun bilbila sheekatii bilbilli mucaa nama dabarsuun kun immoo kaabbicha saniiti akkatti wal jala dabarfatanii liifii nu dabarsaa turanii galatoomaa isiniin jenna sumaaniyyuu ulfaadhaa warra achi teettanii warra akka kenna mana taa'ee dhufuu hin danda'in achi teettanii achi nu agarsiisaa turtan nu hordofsiisaa turtan galatoomaa isiniin jenna ulfaadhaa isiniin jenna galanni isiniif malaa isiniin jenna galatoomaa uummata keenya galatoomaa akkasii jabaadhaa nagaan turaa turtii gaarii isiniin jenna
Asumaanuu maatiin nuuf ta'uu hin dagatinaa. Maal barreesse haa taane? Asumaanuu maatiin nuuf ta'uu hin dagatinaa. Dhugaa dubbachuuf hundi keessaniyyuu hedduu tokko galatoomaa kabajamaa. Hedduu tokko isin jaalannaa. Jabaadhaa isiniin jedha hundi keessaniyyuu. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa.